Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u barnoota keenya waa'ee hooggantummaa irratti kennaa jirru kutaa sadaffaa geenyeerra kutaa keenya isa darbe irratti wanta baay'ee hawaasa keenya keessatti hooggantummaa kanaan qabee bifa calaqqisan baay'ee tottokneerra amma immoo gara caasaa hooggantummaa otuu dhannee maal fakkaataa hooggantummaa hin jedhin dura deebii rakkina kanaayyuu eessaa arganna jennee gaafachuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Waa'ee hooggantummaa geggeessuutiif geggeeffamu Waaqayyo isa nu uume uumaa keenya ala iddoo garaagaraa iddoo itti argannu hin jiraatu. Inni nu uume sirna ittiin wal geggeessinu wajjin nu uume waan ta'eef gara dhugaa sagalee Waaqayyootti deebi'aa sirna kana keessaa baafachaa hawaasa keenya fayyisuun jireenya keenya fayyisuun barbaachisa akka ta'e waan amanneef gara dhugaa isa kanaatti galaatu adeemna. Sagalee Waaqayyoo keessaati uumama boqonnaa 36 lakkoofsa 31 keessatti sagalee dinqisiisaa tokkotu waan kanaan qabee dubbatamee jira. Akkas jedha. Namni mootii ta'ee saba Israa'el irratti mo'u otuu hin argamin mootonni biyya Edoom irratti mo'an kanatti fufanii hin lakka'amu jedha. Maal jechuudha Israa'eloonni bifni isaan agarsiisan bifa saba Waaqayyoo ta'anii yeroo ta'u Edoom immoo sanyii Esaawuti maqaa Esaawutiin kan dhaaman sanyii isaa waan ta'aniif namoota biyya lafaa namoota Waaqa otuu hin beekin jiraatan agarsiisa. Tukaanuu amma dubbifanne maal jedhaa? Namoonni Waaqayyoo waa'ee sirna geggeessuutiif geggeeffamuu otuu hin beekin iyyuu namoonni biyya lafaa sirna kana beekanii turanii. Sirna kana waan beekaniifis immoo darbanii guddatanii jedha. Kanaafiyyuu maal gochuutu nu jira jechuudha sirna mootummaa kana sirna geggeessuuf geggeeffamuu kana iddoo dhugaa kanaati argachuun keenya ofitti deebisuun keenya baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Nuyi namoonni Waaqayyoon dhiyootti beennu waa'ee sirna kanaa nuuf haaraa ta'uun isaaf hin ta'u ture. Manni Waaqayyoo sirna geggeessuutiif geggeeffamuu dhabuun ishee sirrii miti. Waaqayyo sagalee isaa keessatti kana kenneera waan ta'eef. Komee Waaqayyo saba isaa ittiin komatu inni guddaan garuu yeroo Edoom mootummaatiin geggeeffamu manni Waaqayyoo garuu ammayyuu mootummaatiin geggeeffamuu hin dandeenye. Sirni kun ammayyuu ishee bira hin geenye waan jedhuuf amma fayyina mana Waaqayyoo keessaatti gadi baasuun keenya hawaasa qaqqabsiisuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Sagaleewwan kana gadhaabadheeni waan tuqaa gurguddaa sadii tokkodhaaf barbaada. Inni jalqaba sirni hooggantummaa kun Waaqayyootiif maalinni hin barbaadaa Waaqayyo sirna kana. Attamitti ilaala Waaqayyo isa jedhu kana ilaaluun keenya baay'isee barbaachisaadha. Waaqayyootiif maali kun? Sirni geggeessaa Waaqayyootiif waan guddaadha. Waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf saba Waaqayyoo taanee eebba isaa nyaachuudhaaf wanta nurraa eegamu keessaati inni guddaan sirna geggeessuutiif geggeeffamuu kana mana Waaqayyoo keessatti hubachuudha. Nuyi waan hin barinafneef gadi baafnee namoota keenya barsiifachuu dadhabneerra. Dhibeen baay'eenis kan inni nurra ga'aa jiruuf sababa isa kana gaarii goonee keessa keenya keessatti ijaarrachaa hin jirreef akka ta'e sagaleen Waaqayyoo karaa baay'ee dhugaa nu ba'a. Egaa Waaqayyootiif sirni geggeessaa kun maaliin? Tuqaanni jalqabaa wanti nu ilaaluun nuuf ta'u Waaqayyootiif sirni geggeessaa karaa inni itti saba isaa eebbisuudhaaf barbaadu balbala akka inni ta'e sagaleen Waaqayyoo gad deebi'ee nutti dubbata. Balballi eebbaa Waaqayyo gubbaa kana jira. Namoonni isaa jala kana jiru. Balballi eebba kana fuudhee keessa dabarsee saba Waaqayyootiif akka inni dhangala'u godhu sirna hooggantummaa akka inni ta'e sagaleen Waaqayyoo dubbata. Sirni hooggantummaa gaarummaatti balbalichi hin jiru taanaan sabni akkatti eebbifamu hin qabu.
waaqayyo waaqa ta'e otuu jiru sabni isaa iyyummaa jala akka inni jiraatu kan godhu inni guddaan mataadhaaf yaada hooggantummaatu amma waaqayyo eebbisuu barbaadu hin ga'u. Balbala sanatu dhiphaadha jechuudha. Ammas fakkeenya tokkoon isinii kennuudhaaf barbaada. Namoonni ibidda dhaamsuudhaaf hojiin isaanii kana ta'e tiraakii gurguddaatiin bishaan guuttatanii yeroo rakkinni ibiddaa ka'u dhaamsuudhaaf waga dhaqan. Waga fireman jedhaman sana baay'een keessan beektu. Warri firemenii mee mataa keessan irratti daqiiqaa xinnootiif akkasii yaaddan isin gaafadha. Iddoo tokko golfaan ibiddaa geenyaan waamamanii dhaqanii yeroo dhaamsuudhaaf tuubboo ibidda isaanii gadi baafatan yoo tuubboon ibiddi isaanii isa xinnoo nuyi manoota keenya duuba ittiin biqiltuu dhussiifnu kan amma sa'aatii tokko ammatu baadhatanii dhufanii wanta tokko ibidda naannoo sanaatiif wanta isaan hojjechuu danda'an homaan jiru. Maaliif ibiddi sun kan isa barbaachisu tuubboo gurguddaa keessaatii bishaan ariifatee baasuu kan danda'u tuubboon sun guddaa ta'uu qaba. Ibiddichi ariifatee akka dhaabu gochuudha. Waaqayyo biraa inni dhufu eebbi keenya ammuma hooggantoota keenyaa ga'a. Matoonni hooggantoota keenya hubannaa isaan waa'ee waaqayyoo qaban, hubannaa isaan waa'ee uumaa isaanii qaban irratti murtaa'a. Sabni waaqayyoo amma akka eebbifamu. Kanaaf waaqayyootiif hooggantummaan maali jennee yoo gaafanne balbala eebbaati. Balbala inni ittiin saba isaa qaqqabudha. Kanaaf iyyuu waaqayyo waa'ee hooggantootaa yeroo dubbatu abaluu koo barnoota akkasii kan qabu hin jedhu. Abaluu koo shaakala akkasii kan qabu hin jedhu. Abaluu koo kan akka garaa kootii jedha. Nama akka garaa kootii jechuun waan yaade waan yaaduuf saba koo amma yaaden eebbisuu danda'a jechuu waaqayyooti. Kanaaf waa'ee hoogganaa yeroo dubbatu waaqayyo nama akka garaa kootii jedha. Kanarraan kan ka'e immoo nama akka garaa isaatii namatu isaa fila miti. Namni isaa filuu hin danda'u nama akka garaa waaqayyoo. Nama akka garaa keenyaa filachuu dandeenya. Nama akka garaa waaqayyoo garuu namni isaa filuu waan hin dandeenyeef waaqayyo yeroo hundumaa maal jedha? Adaraa mirga kanaa na biratti dhiisaa jedha. Mirga hoogganaa kaasuu, mirga hoogganaa wal kaasee waaqayyo muudee saba isaa irra kaa'uu anatti dhiisaa jedha. Obboloota koo kanaatiif waaqayyootiif maali jennee yoo gaafanne waaqayyootiif balbala eebbaati. Inni cufamnaan eebbatu cufamaa, inni banamnaan eebbatu banama. Lammaffaa irratti waaqayyootiif sirni hoogganummaa maalinni yoo jenne sirna gad deebi'uu, sirna ofii keenya gadi deebisuu iddoon itti nu barsiisudha hoogganummaan. Adagaan adagaa qulqullootaa. Iddoon kun iddoo baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef. Namoonni baay'een caasaa hoogganummaatiin kan isaan mormaniif dhugaa sana amma dubbachuudhaaf jedhu kana waan hin beekneefidha. Yeroo dhugaa kana barru caasaan hooggantummaa maal ta'uun akka jiru automaatikali nuu gala. Waaqayyootii fi hooggantummaan maal tuqaasa lammaffaa iddoo itti namoonni gad of deebisuu baranidha. Servant leadership inni jedhu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan inni jalqabe kan inni barsiise maal jechuudha? Namni tokko mataa yoo ta'uudhaa baate gad of deebise hin jedhamu. Namni gita iddoo tokko jiru abalu gad of deebise hin jedhamu. Servant waan jedhamu hin jiru gita tokko gadu. Waaqayyo gad of deebisuu maaliin barsiisaa? Nama tokko akka hoogganaatti eega ol kaaseetii booddee hooggantummaan iddoo isaa kenne posiishiniin isaa kenne sanarraatii gadi deebi'ee saba akka inni tajaajilu waaqayyo waan barbaadeef sirna kanaa iddoon itti ijoollee isaa barsiisudha waaqayyo. Tuqaa lama akkasiin yaadaan qabattan hin barbaada. Tokkoffaa waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu sagaleen waaqayyo inni waaqa ta'ee otuu jiru na dhagaa inni maal ta'e waaqa ta'ee otuu jiru waaqummaa isaa gadhiisee ofii isaa akka garbaa godhee servant leadership
sila garuu waaqan turre taanaan sila positionii ol kaan qabu taanaan gad of deebise inni jedhamu sun hin hojjetu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 keessatti barsiisa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos baay'een keessan hin yaadattu akkas jedhe barsiisaa geggeessaa naan jettu eeyyee dhuguma an barsiisaa keessan geggeessaa keessan ani mataadha ani dichi kan kooti ani barsiisaan keessan garuu eegan gad deebi'ee miilla isinii dhiqee isinis olii keessaniif kana godhaa. Sababa nuyi biyyoota keenyaaf hawaasa keenya keessatti hafuura gad of deebisu hafuura ati maaloo nurratti bu'i ce'i nu ceesisi jechuun dadhabamuuf keessaa inni guddaan siluma hooggantoonni keenya iddoon kennamneef yeroo hooggantoonni keenya iddoo qabatan gadi deebi'anii nu tajaajiluudhaaf karichi banamaa adeema. Waaqayyo sirna kana iddoonni itti hojjetudha. Sadaffaa sirnatti hoogganaan sun gad of deebisuu baru duwwaa utuu hin ta'in inni sadaffaan sirni hooggantummaa Waaqayyootiin maali isa jedhuudhaaf namoonni geggeeffamuu iddoo isaan itti baranidha. Namoonni mul'ata nama tokkoo duukaa bu'uu iddoo isaan itti baranidha. Nama Waaqayyo kaase an si wajjiniinan jira mirga koo sii kenneera si wajjiniin adeema iddootti jedhamudha iddoo kun itti baramudha saba Waaqayyoo gidduutti. Daawiti garbicha isaa Waaqayyo yeroo inni kaase saba isaatiif sabni Israa'el dhufanii jedha Daawit bira ilma Isseey Daawit eenyu akkati taate beekna kanaan dura jedha waan lama dubbatan yeroo Saa'ol mootii keenya ture situ baasee nu galcha ture. Waaqayyo immoo waa'ee keetiif abdiin ni dubbate dhageenyeerra jedhan kana lamaan waan beennuuf maaloo kottuuti nurratti biti maaloo kottuuti nurratti mo'ii jedhan. Sagaleema kana dhageessisuu danda'uun sabaa yaada Waaqayyoo keessa galuu sabaatiif milikkita guddaadha. Maaloo kottaa nu geggeessaa maaloo kottaa karaa nu agarsiisaa sabni jedhu saba guddatu saba eebbaaf qophaa'e saba humna qabeessa akka inni ta'e sagaleen Waaqayyo dubbata. Haga garuu naannaa keenyatti wanta nu arginu waldoota keenyatti wanta nu arginu finciluu hafuura seexanaa keessaa hafuura jal'inaa keessaa kan burqe finciluu olirratti ka'u an gad hin jedhu an hin geggeeffamu hafuura jedhu otuu inni mana Waaqayyoo keessatti calaqqisu hawaasa keenya keessatti calaqqisu argina. Kanaafiyyuu qorichi isaa inni guddaan dhibee kana baru keessa kanaa gadi galanii ilaaluun keenya baay'ee barbaachisa akka inni ta'e sagalee Waaqayyoo keessaati isa kana ilaalaa jirra. Isa lammaffaa irratti immoo maal inni rakkina kana kan dhalachiisu kan jedhu itti fufnee barnoota isinii dhiyeessina. Gooftaan isin haa eebbisu.